Akka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota YouTube chaanaalii Sukkaaree jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi tiyyaa ta'onni irraa maddite isin hageettu isiniin jechaati. Warroonni YouTube chaanaalii Sukkaareetiif haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe like gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii welcome isiniin jechaati. Maatii waliif haa taanu walitti haa dabalamnu walaa jajjabeessinu wal cinaa haa dhaabbannu yeroo hunda affeerraa kooti iddaan suudhaan immoo uummanni keenya rakkoo qabna. Oromoon teenna rakkoo qabdi. Oromoon osoo akka baay'inaati Oromoon miliyoona 60 jedhama. Oromoo miliyoona 60 kana keessa osoo calalame Oromoo qulqulluu fi Oromoo yaaduu danda'uu fi Oromoo akka namaatti yaaduu fi Oromoo qulqulluu kan jedhamu osoo calalame miliyoona 60 iyyuu miti miliyoona 6 guutuu jechuudha. Kanaafiyyuu kana jechuun kiyya maaliif seete guddina walii hin jaalannu wal xiqqeessina gadi wal qabna wal salphifna yoo kara hundaanuu dhufne wal xiqqeessina wal sattaruu hin beennu gadi wal qabuu malee ol wal kaasuu hin beennu kara hundaanuu yoo tokko balleessaa ta'e tokko immoo beekaa ta'e toonii dogongora sanirraa hin deebi'u. Wallaala ka wallaale sanirra deebi'eet wallaala sanii gadi ta'e toonii itti dabalaa jechuudha. Kanaafiyyuu Oromoo tiyya, qeerroo tiyya, qarree tiyya heddumminni keenya waa takka hin godhu. Baay'inniif waa takka hin goonu qooda baay'innu sana osoo xiqqaannee bu'aa irra oollee yookaan waan gaarii takka dalagne waan akkasii tana wayya. Yoo ani guddadhe ati maal taata? Yoo ani guddadhe atillee ni guddatta. Maaf guddina walii jibbina? Maaf wal xiqqeessina? Maaf ofii gadi wal goona? Maal ta'e yoo wal guddisne? Maal ta'e yoo wal jajjabeessine? Maal ta'e yoo wal cinaa dhaabanne? Keessattuu warroonni yuutuubarii reef amma banatan kunii fi warroonni amma reef yuutuubii banachuu jirtan kuni yoo wal jajjabeessine maal ta'a? Haamilee walii taane maal ta'a? Haamilee walii ta'uu waan gaarii bara. Namni ilmaayyuu bara. Gaafa kootu subscribe naa godhi yuutuubii. Gaafa kootu like naa godhi yuutuubii isiniin jedhan akka waan kootu maallaqa kee baasiiti akkaawuntii kiyya irratti naa gashii isiniin jedhanii san akkas isinitti fakkaata. Inumaa bara uummanni keenya kun rakkoo guddaa qaba bara. Rakkoo guddaa rakkoo haganan jedhamu qaba. yuutuubii seenanii subscribe namaa godhuu fi like namaa godhuu fi yoo barbaadde yuutuubii seenii subscribe like godhii kuti. Yoo barbaadde yoo sitti tole viidiyoo yoo si hawwate daawwadhu. Hagasuyyuu viidiyoo daawwachuu santu si haa tursiisu malee subscribe like gochuu sin tursiisu. Obboleettii fi obboleessa kiyya guddina walii maaf jibbina? Maaf xiiqi keessa hin gallu nuyi? Nuti yoom xiiqi keessa galla? Yoomi guyyaan nuti xiiqi keessa gallu? Yoomi guyyaan nuti Oromoon tiyya haa guddattu, Oromoon tiyya haa jabaattu, Oromoon tiyya haa bilisoomtu jennee toonii sagalee waliif taanee toonii wal jajjabeessinee toonii kaanii wal cinaa dhaabannu yoomi? Osoo akka baay'inaati qaata bilisoomnee bara. Osoo akka baay'inaati bilisoomuu miti. Gabrummaan nuun argattu bilisummaan teennayyu. Garuu baay'inniif bu'aa hin qabnu fa'a. Baay'inni bu'aa hin qabu. Baay'achuu irra xiqqaatanillee tokkoomuudha. Tokkoomuudha. Waliif hoogganuudha. Walitti boorra waliif boowuudha. Yoo tokko taane. Yoo wal jajjabeessine, yoo guddina namaa jaalanne, yoo haamilee namaa taane, yoo akka namni guddatu feetu nama jajjabeessi, nama cinaa dhaabadhu. yuutuubii subscribe namaa godhuun dhiiroo maallaqa isin barbaachisu. Yeroo isinitti hin fudhatu seenii subscribe like godhii barbaaddu yoo si hawwate viidiyoo namni sun hojjetu daawwadhuuf maaf guddina walii jibbina? Maaf xiiqi keessa hin gallu? Sabni biraa bara xiiqi keessa galaa bara wal guddisaa bara. Nuti yoo wal kadhanne malee waliin dhageenyu wal kadhannu walii hin dhageenyu. Maaf xiiqi keessa hin galle nuti akka ormaa kana? Haga hoomitti namaa gadi taanee haga hoomitti gowwoofna. Maaliif hin gowwoomnu? Oromoo ka'i. Oromoo dammaqi. Nama bira dhaabadhu. Nama jajjabeessi haamilee namaa ta'e. Gaafa duuteef yoo duute seenas yaadataa bara. Dachee tanarratti nyaadhee dhugeen du'aa jechuu dhiisiti. Hojjedhee seeraa gaarii. Seenaa gaarii galmeessin du'a jedhi yaade. Seenaa gaarii yoo galmeessitee duute seenaan si yaadata malee qabeenya qabaattee ati nama tokko oomishtee yoo duute seenas hin gaafatu. Garuu yoo ati saba keetiif
uummata keetiif quuqqamtee seenaa gaarii tokko hojjettee saba kee biraa duute garaas hin nyaatin. Dhaloonni baruusumaan dhaadhata waan ta'eef dhaloonni baruusuma yaadata. Maqaa keetii ka'a. Yoo ati duute maqaan kee ni ka'a. Kanaaf Oromoo walaa jajjabeessinu, wal cinaa haa dhaabannu, haamilee walii haa ta'anu, xiqqaanis guddaanis walaa jajjabeessinu Oromoo. Ilumaa akka baay'inaati homtuu nuun hin tamaa garuu yoo bara. Garuu wal hin taanu ka. Wal ta'uu dhiisi ofuu hin taanu. Kanaaf har'a kanuma isiniin jedha. Maatii ta'iif dhaqii, maatii ta'iif kottu, maatii naa ta'e dhufee maatii sii ta'a. Maaltu narraa bu'a? Yoo saba kiyya guddise maali? Inuman guddadhaanis boru. Saba kiyya guddisee haamilee saba kiyyatti honore boru nan guddadha. Kanaafiyyuu maatii nuu ta'a, maatii nuu ta'a.